Itoophiyaan biyya guddoo teessuma lafaa bal'aa qabdu lammiilee hedduu fi haadha qabeenya dilbii ta'uun Afrikaa keessaa biyya murteessituu fi dhimma ji'oopolitiksiif akka idil addunyaatti barbaachiftudha. Haa ta'u malee biyyi guddoon baay'ina uummataa miliyoona 120 ol qabduu fi iddoo murteessaatti argamtu kun ulaa galaanaa dhabuun sirna daldalaa alergii fi alaagalchiif qarshii guddaa baasuun buufata doonii biyyoota ollaatti fayyadamuuf dirqamteetti. Shirri siyaasaa biyyattii irratti hojjetame osoo dhugaa qabduu dhugaan ishii waakkatamee harka duwwaa akka haftu ishii taasiseera. የቀይ ባህር ጉዳይ ህጋዊ ታሪካዊ መልክዓ ምድራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጥያቄ ነው ብለን እናምናለን። Dhimmi galaana diimaa gaafii seeraa, seenaa, teessuma lafaa fi diinagdeeti jennee amanna. Tokko tokko gaafiin kun boru yoo deebi'e malee jedha. Tokko tokko immoo boru yoon dhufu yoon jalqabe malee jedha. Lamaanuu hin barbaachisan. Itoophiyaan galaana diimaa dhabuuf qabsoo waggaa 30 fi isaa ol fudhatee ture ni beektu. Qabsoo waggaa 30 hedduu hirmaachiseen Itoophiyaan kan dhabde. Garuu immoo waggaa 30 biraa ishee barbaachisa jedhee hin amanu. Karaa tasgabbaa'een mariin itti deemuu barbaachisa. Amma fedhe yoo mari'annellee garuu dhabuudhaaf waggaa 30 akka fudhate argachuuf nuyi fudhata jedhee hin amanu. Yeroo gaa waan ta'eef karaa tasgabbii qabuun laaluu barbaachisa. Paarlaamaa fi uummanni Itoophiyaa akka hubatan kan barbaannu garuu gaafii yoo kaasnu tokko tokko warri rakkoo yaaduu qaban har'a qofa waan yaadu fakkeenya xiqqoon sinii kennuu barbaada. Jalqaba Itoophiyaan ulaa galaanaa akka dhabdu kan ishee taasise murtii murtaa'e eenyu murteessee kaabinee ta'a jennee kuusaa kaabinee yoo gaggaragalchinu hin jiru. Kaabineen hin beeku. Lakki paarlaamaa ta'a kan murteesse jennee murteessine. Yeroo sana paarlaamaan hin turre murtii kanas hin beeku. Lakki uummata Itoophiyaatu riifereendamii murteessine akka hin jenne yeroo sana nutis turreerra. Murtii uummanni Itoophiyaa hin murteessin bakka bu'oonni isaa kan hin agarre yoo xiqqaate kaabinee hojii raawwachiistuun kan hin argin murtii murtaa'e eenyu murteessee wanta dhabuu ga'u kana akkaataan itti dhabne seera qabeessummaan isaa rakkoo akka qabu agarsiistuun dhaabbileen keessa hin galle kaabineen hin beeku akkamitti akka dhabne kan hubachiisu waraqaa fuula tokko argachuu hin dandeenye. Kanaaf uummanni paarlaamaan kaabineen kan hin beekne Itoophiyaa ulaa galaanaa akka dhabdu wanta taasise eenyu murteesse jedhamee gaafii kaasuun akkamitti dogoggora ta'a yoo jiraate nuttaa himamu. Yoo jiraachuu baate dhimmi kun bishaan kaasanii akka gadi ማጣትን የሚያክል ነገር ያጣንበት መንገድ ህጋዊነት ችግር እንዳለው ማሳያው ተቋሞች አልገቡበትም። ካቢኔው አያውቀውም። አንድ ገጽ ወረቀት ማግኘት አልቻልንም። እንዴት እንዳጣ ነው የሚያስረዳ እና ህዝብ የማያውቀው ፓርላማ የማያውቀው ካቢኔ የማያውቀው የኢትዮጵያን የባህር አክሰስ ውሳኔ የሚያሳጣ ነገር የወሰነው ማን ነው የሚል ጥያቄ ማንሳት እንዴት ስህተት ሊሆን ይችላል? ካለ ይነገረን። ከሌለ ግን ይሄ ጉዳይ ይሄን አንስቶ እንደ መድፋት አይደለም፣ የህልውና ጉዳይ ነው። ማን ወሰነው? Akkuma hiddi dhiigaa dhala namaaf dhiiga daddabarsuun qaama hunda qaqqabsiisuuf barbaachisu ulaan galaanaas guddinaa fi itti fufiinsa Itoophiyaatiif barbaachisaadha. Biyyoon ulaa galaanaa qaban nama waan qabnu jennati 115 120 naannoo Chaayinaa wal dhaqxe naannoo 115 ulaa galaanaa qaba. Galii ani biyyi tooftan ittiin guddatanii fi jireenya har'a akka biyyaatti guddina guddaa galmeessaa jiran biyyoonni baay'een ulaa galaanaa waan qabaniif. Qarqara ulaa galaanaa ta'anii ulaa galaanaa dhabuun gaafii uummata miiliyoona 120ti. Ulaan galaanaa dhimma siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa Itoophiyaatiif dhimma ijoo waan ta'eefis yeroo ammaa kana Itoophiyaan qabeenya karaa hin malle sarbame naa deebi'uu qabaan gaaffii kaasaa kan jirtu. የኤርትራ ህዝብ አሁንም ወንድም ህዝብ ነው። ምስኪን ህዝብ ነው። አገሩን ለቆ የተሰደደ ያለ ህዝብ ነው። Uummanni Eertiraa ammas uummata obboleessa, uummata garraamiidha. Biyya isaa gadhiisee uummata godaanaa jirudha. Uummata kana waliin walii galuun wajjin wal deeggaruu fi hojjechuun fedhii keenya. Gonkumaa waraanaa fedhii hin qabnu. Seeraa fi mariin hiikkachuu danda'a kan jedhudha. Kophaatti biyyoota baay'eetti himeera. Paarlaamaan dhaga'uu yoo barbaade Ameerikaa, Chaayinaa, Raashiyaa, Awurooppaa, Afrikaa amma kabajamaa paarlaamaa ibsuu kanan barbaadu ulaan galaanaa Itoophiyaa waan hin hafne waan ta'eef
dursa kan kenninuuf nagaa fi marii ijaa ta'eef jaarsummaan furmaata nuu fidaadha kun gaafii keenya. Eeyyeen sin araarsinaa nageenya barbaachisa jechaati irraanfachiisuu yoo ta'e garuu dhimmichi baay'ee kan deemu natti hin fakkaatu. Kun ani waanan barbaadeef ijaa barbaadaniif miti dhimmichi wantichi hin ta'u. Guyyaa tokkoonis hin deebisu guyyaa tokkoonis hin dhabne adeemsa uumamaa isaa eegee ni deema. ናቹራሊ አይሆንም ነገርየው። በአንድ ቀንም አንመልሰውም፣ በአንድ ቀንም አላጣነውም። ናቹራል ሂደቱን ተከትሎ ይሄዳል። dhimmi ulaa galaanaa Itoophiyaaf dhimma fedhii biyyoolessaa waliin kan wal qabatu ta'uu isaatiin birmadummaa ishii itti fufsiisuuf ulaa galaanaa qabaachuun murteessaadha. Balbala ulaa galaanaa argachuudhaaf immoo wanti nu daangessu hin jiru. Kana gochuudhaan gama dippiloomaasiitiinis kallattii hundaan iyyuu itti deemuudhaan rakkoo kaleessa nu quunname kana sirna darbe keessa nu quunname kana hundeerraa hiikuudhaan dinagdeen biyya kanaa akka inni guddatu akka inni jabaatu akka inni cimu uummanni keenya daangaatti jiru baadiyyaa kan jiru magaalaa kan jiru fayyadamaa akka inni ta'u gochuudhaaf qabsoo nama jalqabame qabsoo guddaa akka ta'e kaasuun barbaada jechuudha. Ulaa galaanaa qabaachuun icciitiin biyyaalessaa akka eegamu ni taasisa. Birmadummaa biyyaa ni mirkaneessa. Guddinaa fi nageenya biyyaafis wabiidha. Ulaa galaanaa dhabuun biyyattiin faayidaa olitti tarreeffame hundaa akka dhabdu ishii taasiseera. Biyyi keenya kallattii garaagaraatiin kan isheen miidhamte gama dinagdeetiin, gama hawaasummaatiin, gama siyaasaatiin mataasaa olaantummaa akka isheen hin qabaanne waggaa baay'eedhaatiif gufuu guddaa guddina ishee irratti kan ta'e ulaa galaanaa dhabuudha jechuudha. Wanti oomishamu biyya keessatti oomishamu gabaa addunyaadhaaf akka qaqqabu taasisuudhaaf galteewwan indastiriidhaaf barbaachisan baasii xiqqaadhaan gara biyyaatti fiduun kan danda'amu immoo akka waliigalaatti ulaan galaanaa yoo jiraate akka ta'e hin beekamaa jechaadha. Uummanni biyya kanaa akkuma hidha haaromsaa wal tumsuudhaan wal bira dhaabbachuudhaan xiqqaadhaan amma guddaatti kan barate toon jedhin akkuma namni mootummaa cina dhaabbachuu danda'e akkuma hojicha fiixaan baasuu danda'e dhimma ulaa galaanaa kanarrattis tokkoomuun baay'ee barbaachisaadha. Ulaa galaanaa shiraa fi dogoggoraan dhabde deebistee argachuu fi gaaffiin yeroo ammaa biyyi keenya kaasaa jirtu seeraanis ta'e seenaan mirga kan qabdu ta'uu hayyoonni kaasaa jiru. Dhimma ulaa galaanaatiin wal qabatee dhugaadha hojiin amma mootummaan hojjechaa jiruu fi seenaa jallate sirreessuudhaatiif hojiin hojjetamaa jiru hojii baay'ee boonsaadha. Itoophiyaan karaa seeraatiinis ta'e karaa seenaatiin ulaa galaanaa argachuu qabdi jedhee yaada jechuudha kan nama tokkootti. Maaliif biyyi kun yookiin biyyi keenya uummata miliyoona 100 ol kan ishiin qabdu jechuudha. Kanaaf dinagdee uummata kanaa guddisuuf seeraan uummanni akka jiraatuuf dirqama ulaa galaanaa kana argachuun nurraa eegama jechuudha. Kanaaf dhimmi ulaa galaanaa dhimma uummattoota Itoophiyaa hundaa waan ta'eef milkaa'ina isaaf qaamni hawaasaa hunduu tumsa gochuun murteessaadha.